Hunda duraan dursee nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Obboloota koo jaalatamoo biyya keessa kan jirtan, biyya alaa irrattis kan argamtan, kallattii hundarra teessanii dhimmaatota yuutuubii chaanaalii obsi kiyyaa jala kan jirtanii, akkasumas kallattii garaagaraatiin kan isin qabu barumsa kana hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa kooti, rabbiif haa galatu. Isinis baga nagaa keessan taatan isinin jechuun jaaladha. Obboloota koo yeroo baay'eedhaaf isin jalaa badeen ture. Har'a garuu kana booda yeroo viidiyoo itti hojjedhetti gadi isiniif dhiisuudha jechuudha. Kanaaf yuutuubii chaanaalii koo obsee kiyyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan nu wajjin tura. Yaada qabdaniif immoo koomentii barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaaf yoo isin laayik, sheer, sabskiraayib gootan haamilee keenyatu akka haamilee orannee isiniif wantoota gaggaarii gassiniif dhimnu nu godha waan ta'eef, kanaafuu sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yoo isinitti tolu immoo laayik gochuu hin dhiisinaa. Kan maxxansuudhaan barumsi anarra qabadhee isiniif dhufe waa'ee hiriyyaa irratti, hiriyoonni nuti qabnu jechuudha. Hiriyyaa akkamitti hiriyyaa jabina keenya irratti nu jabeessuu danda'anidha. Yeroo nuti abdii kutannutti, yeroo waan makam jechuun hiriyyaan nuti qabnu hiriyyaa mul'ata qabudha moo hiriyyaa mul'ata hin qabnedha. Kanaaf asumarraan gara kutaa walalootti, gara kutaa barumsa kootiin isiniif darba. Barumsi koo akkas jedha: sodaan ani qabu hiriyyaa qarshii hin qabne osoo hin taane hiriyyaa mul'ata hin qabnedha jedha jechuudha. Kanaafiyyuu hiriyoota akkamii wajjin akka jirtan, namoota akkamii wajjin akka adeemaa jirtan immoo isin ilaalladha jechuun jaalladha. Kanaaf gaaffii kanaaf deebiin isiniin jedha. Asumarraan gara barumsa kootti isiniif darba. Turtiin keessan obsee kiyyaa wajjin haa ta'u. Tole, sodaan ani qabu hiriyyaa qarshii hin qabne, hiriyyaa qarshii hin qabnetti siquu osoo hin taane hiriyyaa mul'ata hin qabnetti siquudha. Kanaafuu gaafa nama kaayyoo qabutti siqxu fuulli kee durri ifa ta'ee sitti mul'ata. Yeroo hundumaa miira sodaa keessa kee hin dhufu. Akkasumas yeroo itti waa'ee kee yaaddee itti yaaddoftu hin qabu. Yeroo gammachuudhaan karoora itti baafattu yoo ta'e malee, hiriyyaan kaayyoo fi mul'ata hin qabne yeroo hundumaa fuula isaa irraa gammachuu hin argitu, gadda yoo ta'e malee. Akkasumas yeroo hundumaa keessa isaa kan jiru abdii kutannaa fi yaaddoodhaan marfamee jiraata. Yeroo hundumaa taa'ee wayi carraa koo maaliif akkana ta'e laata jedhee sammuu isaa jeeqaa jiraata. Abdii kutatee siinuu abdii si kutachiisa. Namni abdii hin qabne immoo nama lubbuun hin jirre wajjin wali hin caalu. Namni abdiin keessa isaa jiru foolii jireenyaatu itti urgaa'a. Namni abdii kutate garuu foolii du'aa qofatu itti dhagahama. Yeroo hundumaa ammam kanan jiraadhuuf jedhee sammuu isaa jeeqaa jiraata. Kanaafuu yeroo hundumaa eenyu akka hiriyyaa akka godhatte jirtu ilaali. Hiriyyaa gaarii gaafa qabaattu hojii kee irratti jabaadhu jedhee si jabeessa. Haamilee sitti ora. Cimina ati qabdu irratti iyyuu cimina itti siif dabala. Yeroo hundumaa gorsa gaarii fi jechoota haamilee sitti oran sitti haasa'a. Kanaafuu hiriyyaan gaarii riqicha milkaa'inaati. Kanaafuu eenyu wajjin akka adeemnu haa
ilaallannu fuula abbaatu fuula waaqatu nama tolcha deemsa abbaatu of tolcha jedhe jaldeessi mammaaksa Oromooti. Egaa obboloota ko hiriyyaan nuti qabnu hiriyyaa haamilee nutti toruudha, hiriyyaa jabaadhu jedhee nu jabeessuudha, hiriyyaa bakka cimina nuti qabnu irratti ciminatti nuuf dabaluudha. Hiriyyaan nuti qabnu hiriyyaa gaafa wallaalee nu gorsuu danda'uudha moo gaafa nuti abdii kutanne kan abdii nu kutachiisuudha. Kanaafuu obboloota ko hiriyyaan mul'ata qabu riqicha ce'umsaati, riqicha milkaa'inaati. Yeroo baay'ee namoonni tokko namoonni mul'ata hin qabu, namoonni kaayyoo maaliif akka jiraatan hin beekne yeroo baay'ee abdii kutatu, waanuma xiqqoo ishillee guddaa godhanii ilaalu. Kanaaf obboloota ko namni abdii hin qabne jireenya of keessaa hin qabu. Namni abdii qabu garuu jireenya of keessaa qaba. Fuulli isaa dura ifa ta'ee itti mul'ata. Namni abdii hin qabne dukkana keessa jiraata. Yeroo hundumaa sammuu isaa dhiphataadha. Yeroo hundumaa bakka abdii kutachuudha. Wayi carraa jedhee taa'ee gadduudha. Kanaaf obboloota yeroo hundumaa abdii horadhaa. Hiriyyaan gaariin gaafa nuti hojii keenya irratti adeemsa keenya irratti gaafa nuti wallaallee gaafa harkaa dhabne gaafa waanuma kam chaalenjii keessa jiraannu tokko jabaadhu jedhee nu jabeessa jechuudha. Hiriyyaa gaarii yoo qabaanne, hiriyyaa gaarii hin qabnu yoo taane, hiriyyaa hubataa hin qabnu yoo taane, hiriyyaa wallaalummaa keenyarraa gorsee nu deebisuu hin dandeenye yoo qabaanne yeroo hundumaa sammuu keenya jeeqaa jiraanna jechuudha. Kanaaf obboloota ko hiriyoota wajjin adeemtan eenyu akka hiriyyaa godhattan eenyu wajjin jiraachaa akka jirtan ilaalladha. Kanaaf milkaa'ina keenya hiriyyaan nuti qabnu murteessaadha jechuudha. Kanaaf barumsi keenya har'aa inni har'aa sumarratti xumura. Sagalee baay'ee isinitti hin dheeressu. YouTube chaanaalii kiyya subscribe share gochuudhaan nu wajjin tura isiniin jedhaa. Yaada qabdan koomentii barreessaa. Yeroo taanus waan biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadha. Dadhabaa humna hin qabne na ama kabaja goota.